keessa. Ani iddoo kanatti argamee si fuulduratti bakka kana dhaabatee sinfuulduratti argamee bakka kana dhaabadhee waltajjii kana sinfuuldur dhaabachuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Baay'ee natti tolee jira. Maaliif kana waan akkanaas naan arga jedhee miti anani wanta kana raawwachuu danda'e. Haaluma sanarraan ka'uudhaan namni keenya hundi kan addunyaa kanarra jiru marti ofii bilbileellee bilbilaan naasofsiisuu dadhabee imimmaan boo'ichaan anaanillee deebisee na boochisuu danda'ee jira. Ani maal jechuu waan an qabu sinirraa dhalachuu kiyyaadhaaf baay'ee kennaa adda ta'een argadhe. Kanaafuu galanni keessaa guddaadha. Akkasumas ani achitti biyya sana keessatti rakkatanii hundi keessan karaa garaagaraatiin maallaqaan yaadaan bilbilaan warri na gargaartan hundii fi kan immoo na gargaaruudhaaf carraa hin arganne hundi galata guddaan sinii galcha. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti ilmaan keenya haati keenya obbolaan keenya abbaan keenya hundi akka baalaa harca'aa jiranii waan baay'ee nama gaddisuu biyya sana keessatti adeemsifamaa jira. Waan ijji namaa ilaaluu hin dandeenye ilmi namaa ala deemee manatti galuu yeroo dadhabetu jira. An du'e kan dhaabitti du'e baay'eetu jira. Ilmi namaa akka adooditti jira. Karaa darbee karaa biraa tokkummaan biyya keessa jiru waan baay'ee nama abdachiisu baay'ee kan nama boonsu kan gara fuulduraatti abdii nama horutu biyya sana keessa jira. Tokkummaan amantiin jiru, tokkummaan maaliin jiru, garaagarummaan amantiin jiru, garaagarummaan kutaa garaagaraa jiru. Asii Harargeedha namni oduu inni Wallaggaa hin bu'a. Arsiidha oduu inni Amboo hin bu'a. Tokkummaan biyya keenya keessa jiru baay'ee dagaagee jira. Amma biyyi keenya bilisoomraa waan maxinnootu nu hafe waan xiqqoo ishee wanta wal qabsiiftu tafe waan jidduutti addaan cittetu jira. Waan xiqqoo ishuma wal qunnamsiisuu malee wanti nu hafe hin jiru bira geenye jirra. Isaan moosin bal'inaan irratti hojjechuu dandeessanii ani sin caalan beeku sintu of harkaa qaba. Nama siyaasas miti wanti dandeettii dubbachuu waa'ee akkanaa xiinxalee beeku miti ani maaliif wanti kanarraa ka'ee mana dubbachuu danda'e waan hin jaan naannoo kiyyatti argurraa ka'eetanii barataa yuunivarsiitii irraa ari'amu. Ijoollee haayiskuulii irraa ari'amanii gara Finfinnee dhokatanii waan nyaatan dhabanii ani fuuldura isaanii kopheen ittiin shaakale ani waliin ga'uu dadhabeenan ofii jechuu kooti. Kenneefi waliin ga'uu waan dadhabeef kophee moofata tarsa'an kennaafan. Maaliif rakkate fudhata malee eenyumtuu kophee namni keewwachuu barbaadu hin jiru. Anama kan kaalsee nama natti toluu dhiisuu danda'a. Isaan garuu fudhatu lafa deemurraa wayya waan ta'eef waan nyaatu hin qabu ilmi namaa daandiirratti kufee jira. Maaliif furmaatatti kenna? Sin eeggataa jiru. Maaliif akka waan Oromoon lolee karaa Booranaa, karaa Harargee, karaa Wallaggaa dhufetti sin eegaaru sirriitti. Jabaadhaa maal taatan sin eega jirra nuti. Omaa siniin jechuun danda'u ani odoo sin amma tokko hojjettaniirtu maaliif hin hojjenne jechuu koo miti. Odoo sin kanan goone ta'e qabsaa'onni Oromoo kanaan dura darban ga'ee kana hin gumaachine ta'e nuti sarara wanti kana goonuuf hin jiru. Riqichi keenya sinuma tasiin nu ga'e ammas sinuma eegna waan ta'eef riqicha keessan kana deebitanii nu ijaarin inuma nu ajjeesu bara baasoo isaanii baafatanii kophee keenya kaawwatanii ittumaan nu dhiituu jechaadha. Kanaafuu riqicha keenya deebisaa nu ijaara. Ani baay'ee isinitti haasa'uu hin danda'u. Galatoomaa guddaan
singalateeffadha ammas dabalee yeroo kamuu sinirraa dhalachuu kiyyatu na boonsaa akka biraa baay'ee natti dhagamaa ture kana dura xiqqooshi waan tokko maaliif akkana godhee yookaan biyya kootti galuu gaabbee miti kanatti dhagamaa jiru xiqqooshi wanti biyya alaa kana waan tokkos namni natti dhima ammas akka waa jirtu beeka garuu garaagarummaan xiqqooshi amma nageessin seene arra muwaasuuf nan gammachuu guddaan natti dhagame akkuma abbootiin amantii iddoo kana dhaabbatanii amma akkanatti haasa'an kanatti gammachuun koo waan bilisoome natti fakkaata sirriitti kana siniin jechuun danda'u galatooma abbootiin amantiis abbaan keenya hundi keenya beektonni keenya baay'ee qabna biyya keessaa baay'ee hin qabne malee biyya alaati baay'ee qabna nama meeqa argaa jira piroofeesarii dooktorii meeqa jira kamini dooktoriin ofiidoo keessa jiru jira kanaafuu maal hojjetu isaan caala fooyya'aa taatanii walitti nuufuu qabdan malee Omaa sinin jechuun danda'u nama gurguddaan bakka kanatti argee naman televiziyoonii argaa ture ani imaana sinitti kenne imaana koo sinitti kenne ani jiraachuu baadhes rabbi ilmaan Oromoo nuuf haa bilisoomsu siniin immoo sinaa jajjabeessu tokko sinaa taasisu galatooman sinin jedha